Harka fuunee akkam jirtu uummata keenya hundi keessa. Akkam jirtu maal akku nan dogoggore dhiifama naa gootu. Harka fuunee amma yeroon ruubirruu kan ture 25 irruu ta'ee jira. Shama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota oduun isinitti himaa jalqabarratti hangafoota. Oduu keenya jalqabuudhaaf jalqabarratti hangafoota jedhee qutisuu isitti himna. Hiriira mormii baatii kana keessa geggeessaniin duguuggaan sanyii garmalee nurratti geggeeffamaa jiru hatattamaan akka nurraa dhaabbatu jechuudhaanii sagalee isaanii dhageessan reettii hoolaa fi lukkuni. Finfinneetti sababa gatiin dhadhaa kiiloo tokkoo qarshii 580 ta'ee fi qorachaa jiraachuu isaanii adurreewwan baadiyyaa jiraatan lama nutti himaniiru. Oduu wal fakkaataadhaan gatiin zayitii jechuun koo oduu wal fakkaataadhaan gatiin zayitii fi shunkurtii akkasumas asbeesaa mana keessaa garmalee ol ka'uu jiraachuun isaatiin gara fuulduraatti biyya kana keessatti hookarri cimaa kaasuu danda'a jechuudhaani itti gaafatamaan dhimma balaa qoonqoodhaa obbo Takkaalii Tasfaa yookaan komeediyaan Takkiin gabaasanii jiru. Ammoo oduu tokko tokkoon osoo hin taane lama sadii isinitti mufan ture garuu oduu malee ni godha. Música dhaggeeffatu. Hoyya. Kana caalaa sirbuun barbaachisu amma kan itti argamnu stuudiyoo Okush stuudiyoo Okush yookaan Okaash Ahmad stuudiyoo keessatti argamna. Yeroo dabree sirboota garaagaraa isin shaakalchisaan ture yuutuubarraa feesbuukarraan peejiirraan isinii dhageessisaan ture. Amma immoo Okush stuudiyoo akkasumas kaameraan irra jiru kaameraa sadii Masfiin Gaaddisa akkasumas Okaash Ahmad fiqee nama sadan kana Okaash Ahmadis wal duukaa ta'uudhaan amma gara sagaleerraa gara jechuun koo gara wanti itti deebi'ee jira. Kanaaf iyyuu hunda keessaniif iyyuu bashannana gaarii isiniif haa ta'uun jedha. Viidiyoo kana immoo idiit gochuudhaan kan nuuf dhiyeessan guyyaa borii waan ofii stuudiyoo ta'a jechuudha. Qindeessaa Ayyalaa ta'a har'a waadaa gallee jira. Kanaaf iyyuu hundi keessan bakka jirtetti akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii garaachi keessan jaakaa miilli keessanii warraaqaa akkuma koo ani nagaadha galanni kan waaqaa isiniin jedha. Kana taatuudhaan seenaa tokko isinii dhiyeessa. Seenaan kun maal sitti fakkaate? Seenaa otoo hin taane seenaadha jee. Mucayyoon ni bareeddi. Otuu si mudate maal gootu? Mucayyoon ni bareeddi. Ni bareeddi jechuudhaaf ittiin ibsuuf jecha hin qabu. Isinitti hin fidin. Bakka jireenya ishee gaafadheen ture. Uummanni Oromoodhaa na daawwachaa jira na laalaa jirta fitti reettan. Durbaan jedhin kaameraa mana akkasiin jedhamu. Kanaaf seenaa kanatti hin deebi'a. Mucayyoon dhugumatti ni bareeddi baay'ee bareeddi. Isinitti himuu hin danda'u. Waaw really. Eessa jiraatta jennaan Ameerikaa jiraannan jetti. Bakka Ameerikaa sitti himu. Sana booddee imoodhaan wal barre. Imoon olaanoo godhee ganama galgala. Hi, hey, I love you, I paint you, I something you jechuun itti fuftee baatii lama tunguutiin jaalallee na qabate. Jaalalli ana qabate ishees irraa nafne gargama. Sana booddee wal jaalanne ganamaaf galgala oduu haasofnu oduu taphannu sagalee na ergiti viidiyoo na ergaa fi achi booddee guyyaa cidha keenyaa murteessinee cidhi keenya Ameerikaatti raawwachuu qabu walii galle. Akkuma walii gallee turre sanaan mucayyoon kun viizaa naa baasuudhaaf naa erguudhaaf paaspoortii duraanuu qaba viizaa naa erguudhaaf piroosesii eegaluu isheen itti himte walii gallee gammannee lamaan keenya iyyuu meeseenjarii keessa seenitan haay jedhaan ishee tokkoon wal dubbisne. Isheen kunis ni bareeddi. Sana booddee gaafanii maal godhuu ishee wajjin utuun taphadhuu natti tolteeti baay'ee si jaalladha natti tolaa deemaa jirta jaalalli kee na qabuuf deemaa jira akkama godhan jedhee ishee immoo irraanfadheen jira ishee wajjin akka harmanaa abbaa manaa wayiitti wallaalla. Sana booddee yoo harmanaan qabdu ta'e yookaan bultiin qabdu ta'e rakkoo maalii qabaree jettee natti miti. Sana booddee jennaan lakkeen jaalallee miti footoo jaalallee gootii hin qabu waan bakkasii hin qabu jedhee walitti himne. Sana booddee isin aarsa. Dubbiin gaafas baddee jiru. Gaafa nimootti deebi'ee dhufu. Siyoosi qoramteetta busee kufteetta. Lammaffaa karaa kun bahin maqaa kun dhayini ammanumatti bagansi barinaan jette.
Maaliif sababa isaa qofa natti minna? Messengerii irraa maal naan jettee turte naan jette. Eda anatu dogoggore malee maqaan immoo ishee meetii maqaan messengerii ishee beetii lachanuu kanuma isheeti. Abeeti. Galatoomaa jedhaa subscribe gochuun dagatina. BMM Entertainment kan ture yeroo ammaa kana garuu gara BMM Orootti jijjiireen jira. BMM Entertainment kun akka addunyaatti gaafa search godhee moobaayil nama biraatti ilaalu namoota hedduu qaba waan ta'eef YouTube ni kun kan isaanii wajjin namni search godhina argachuu waan dadhabuuf BMM Oro Buzex Multimedia jechuudha. Isinitti himaatii kan itti argamu yeroo ammaa kana istuudiyoo Ukaash Ahmad yookiin Okush Studio keessatti argama. Muuziqoota garaagaraa kan aadaa, kan ammayyaa, kan reegii, kan jajjikaa, kan cicciqaa, kan maal jedhee maal fixaa miti irratti argama. Kanaaf hundi keessan bakka jirtanitti subscribe akka gootaniif isinitti himuun barbaada. Waan ofii stuudiyoon viidiyoo editingiidhaan kan wajjin jiru. Waan ofii stuudiyoos subscribe godha. Okush Studios subscribe godha. BMM Oros subscribe godha. Isin jaalladha hunda keessan iyyuu bakka jirtanitti jaalalli isinii wajjin ta'u. Dhumarratti waan tokko sitti hima. Intalatu gurbaa tokkotu gaa maal wal dhusna waan jaalannu maal gootseetanii gurbaatu dubbisa. Hai jedhaan messengerii. Hai jettee. Hai erga waliin jiranii booddee baay'ee bareedda. Thank you jettiin. Sana booddee sitti haasa'uun barbaadan ture garuu yeroo baay'inaan deebistu. No nan deebisa oomaa gabaabsitee mee. Sana booddee jaalalli keenya qabee jira dhugaa dubbachuuf suuraa kennan. No hin danda'amu ani jaalallee hin qaba jettee. Eessaa qabda jaalallee barreessaaf jedhe eessaa qabda barreessaaf. Sana booddee Ameerikaadhaan qaba. Washington DC jiraatanii. Ani soo Ameerikaan jiraati. Yoo soo wanna barsiisi kaati. Maal oromtitti go wanna barsiisi yoo soo Ameerikaan jiraanna. Ameerikaa kutaa kam jirtaatina? Washington DC jiraanis jedhee. Dhugaa kee ta'ina. Really? Sure. Ani soo Ameerikaan jira. Akkas taanaan ani bar nan qoosa warma biyya keessatti qoosu seen malee ani jaalallee hin qabu dhugaa sitti muudhaaf. Kanaaf wal jaalachuu dandeenya. Jennaan erga akkas ta'e dhugaa sitti muudhaaf ani Ameerikaan jiru lama nageessanii jira jette otoo sin ta'e kan gootammas dubbiin kun walii nama rakkisaa hunda keessaniif kabajaaf jaalala guddaan qabaa. Subscribe gochuun dagatina. Subscribe godhaa gaafa jedhu immoo hojiin keenya akkasiin qaqqabatudha malee subscriptionii yoo jaalattan hojiin keenya sitti mi'aaye walumaan iyyuu ilaalla ta'a. Galatoomaa isin jechuu barbaada. Isin jaaladha. Okush Studio Masfiin Gaaddisaa Fiqaaduu Ukaash Ahmad jiru. Studio kun kan Okush Studiooti. Galatoomaa isin jedha. Waan ofii studio wajjin immoo wajjin editii goona wajjiniin intala gurraattii gabaabduu sanas saanuma wajjin qabannee dhufaa jirra. Intalli koo sun dhugaadha addunyaa kanaaf akka isheen bashannana guddaa taatu baay'een abdii qaba. Galatoomaa jiraadha isin jaaladha. Thank you so much. Have a nice day, have a nice night, have a nice everything.